seensisuu jechuudha miti akka diigamnuuf kanarraa kaa'ame akka diigamuuf miti. Xinnoo tokkollee bakka tuqaa tokkollee nan intinii jenne ati. Ani kanumaaf kinolla yaa'ii dhala na jibbisiisa. Kanumaa ijoollee teenya dhalaatitti hin dhiyaanneen. Waan keessama wallaahi kino yoo wal arrabsan wali hambifatan yoo wal faarsan wali hambifatan daangaa wali faarsan daangaa wali arrabsan deemanii dhala wal jala arrabsan an dhalama oromootiin miidiyaa tanarra anaan dabalate kijibdoota qofa dhugaa rabbi anitti naguba dhugaa rabbi antari waan kan walii galaniitiin dalaguu danda'anii isaan rabbi waliin beeka wanni asirraa wanni dhuga jedhee naaf fudhatamu tokko jiraate namni haguma fe'ellee yoo ta'u ilmoo fi arrabsiisu kanuma qofarra amana malee waa isaanii kana na amansiisonni miidiyaa kana taa'ullee garuu sadarkaa dhala ofii wal jala arrabsu ila akka amantaa keenyaatti maaltu jira isiniif fakkaata nama tokko diqaalaa dhalte yookiin nama biraa irra dhalte jechuun duratti yookiin saniyyuu dhaluyyuu miti namni tokkoof tokko waliin jiraata yookiin jaalalleedha yookiin hiriyyaadha yookiin washaqqalata jechuudha ragaa qabaachuu qabata ragaan sunuyyuu laal wal bira argitee fi miti namni tokko kan sagaagalummaa waliin hojjete jettee kan himtu wal bira ciisee fi miti yoo qaamni isaanii lamaan kawseenu argite ija kan keetiin sanuyyuu dubartii sadii yoo taateedha malee tokkatti namni murteeffamtu sanuu qaamni isaanii lamaan yoo kawseenu argite namni sun sagaagalummaa dalageedhaan himta malee oluma kaatee nama tokko aariirraa qabaatteedhaaf hinaaf farraadhaaf maaliif namni sun viidiyoo isaanirra laallameedhaaf maaliif namni sun anarra miidiyaarra faarfamaaf maaliif namni sun lafatti yookiin miidiyaa alanarra faarfamaaf nama tokko ol kaatee jaalala hawaasa qabaaf jaalala maaliif qaba nama tokko ol kaateetiin sagaagalummaa yookiin waa akkana himuun akka amantaa keenyaatitti si adabsiisa wallahi kun waa akka aadaa oromootitti illee hin jirre garuu ijoolleen keenya shamarranii jechuudha rakkoo guddaa qabdan rakkoo isin qabdan maali anaan dabalate jechuudha yeroo wal bira geettan daangaa malee wal faarsitan ani kanaaf hiriyaa dhalaan barbaadu an miidiyaa kanarrattillee miidiyaa alattillee an dubartiin ofiisissu dubartii siquun jaaladhu dhugaa rabbi akkana wajjin kolfee haa taphadhu malee wallahi namni keessa kiyya beeku hin jiru illa intala takka qofa bicha rabbi umrii isiin haa dheeressu isaanii mucaa abbeessuma kiyyaa kan kootiiti hiriyyaa kan kooti waliin dhalan daara wajjin daannee wajjin guddan wal tumnee wal gangalchinee dhoqqee walitti fiinee bishaan waliin buunee wannummaan waliin goonni hin jiru garuu haguma fe'ellee yoo ta'e jechuudha haguma fe'ellee yoo ta'e hiriyyaa si barbaachisu kana ammoo filachuun dirqama kan keeti nama yeroo gammachuu kan kee bira argamu qofa hiriyyaan kan kee nama eeguu rakkina kan kee arge iccitii kan kee gabbaasee gannaqu qofa kana ka filatu eenu si'i haati hiriyyaa barbaadu jechuudha yeroo amma kana ani hiriyyumallee baafateen asin wallahi dhala marraa fagaadha dubartiin sidiiguu malee maaliif akka ta'e hin beeku yaa rabbi kiyya wanni akkanatti akkana waliin hinaaffanu gadhiise kanaan hin beeku dhugaa rabbi ani sabboontus ta'e faayotanas ta'e hin hordofu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf anjara lachuun hin hordofu taree viidiyoo isaanii qofa dhageeffadha malee keessaafuu kafaa'uu kana dhageeffadha malee eenyu ishee mucaa tanaan dhageeffadhu jechuudha walumaa galattuu yaa ijoollee keenya waan miidiyaa irra jalqabdan osoo gabbuustanii jalaa fixatanii irra bareedaadha yoo wal arrabsitanillee yoo wal faarsitanillee daangamatti deema wanni kun miidiyaadha ni qabata borutti gaabbita boru ilmaan keettu argama ati viidiyoo kana of biraa kaasuu dandeetta garuu sooshaal miidiyaan kun akkuma hadda YouTube irra jiru TikTok irra illee hodhatte viidiyoo kana jira Facebook illee hodhatte viidiyoo kana jira jechuudha waan safuu cabsu waan boruutti si gaabbisiisu waan boru osoo akkana gochuu baadhe osoo akkana jechuu baadhe jettee gaabbisi keessa dhufu namaan illee hin jedhin miidiyaa irratti illee hin jedhin yaa obboleettii tiyya qaalii asii qaaliidha qaalummaa kan keessa ammoo ati qabachuu qabaataa jechuudha qaalummaa kan keessa anqaalii jettee ol kaatee nama waan taane arrabsuun nama hamilee cabsuun ilmoo namaa arrabsuun kun nama osoo dhalaayyuu qabaatte sirraa hin eegamu osoo dhalaayyuu hin qabaanne dhala kan kee buuriitiif oo maal yaadde abboleettiiti innantee kijiba malee assalaamu alaikum jennisa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yoo yaa ilmaan oromoodha jirtu tanattanuu keenya deebini anis kijibduma maali achii fidee mee maaltu nagalchi keessa galee amma kijibdu innantee kijibdu tameefachi lamee muuta dhugaa bismillah
الليمون ما جبسيس نمنو يبرتي باللي يو برتي باللي سوبر بعد الليمون يدوقين عنجي أولا أنقاقاونا جبسيس أبوف ألا ما فونا أنقاقاونا جبسيس ألا ميدياتنا فونا أنقاقاونا جبسيس إيرانا أو يدوقا ربي أيرو جولة لي جرو برا دولة دوقا ربي أريرون كيا جولة إيراتي yeroo baradhullee ani namni wajjin taphadhu namni mana barumsaa keessa wal ari'uun akkasuma namni hojii manaa kiyya wajjin hojjedhu akkasuma namni itti siqu akkasuma yoo dhara barbaadallee dhara namarra dalagu ijoollee dhiiraa wajjin dhugaa rabbii fuuyye mucaa tokko rabbiin rahmata isaa godhu mucaa habbeera kan kootiiti rabbiin jannata firdoosii isaa haa gammachiisu isa wajjin baradhaa riyaa kiyya maal go'arree hedduutti sunillee yeroo tokko tokko nama daangeessiti. Rabbiin qobsuun isaa jannataa godhu luma galattuuyyu. Isa dhiyaadhaan dhalamatti hin dhiyaadhuuf na sodaachisa dhalama san duraan marraan ijoollee marra wallaahi ijoollee marraan dhalaan jaaladhu. Aboo leemuun nu fixe kaa kam ta'an. Sitti fakkaateetu iccitii kee kaleessa baatee dubbattee jechuudha. Kan eenyuuti mucaan kakuun kan eenyuuti? Kakuun kan eenyuuti jette. Kana biraati jechuu barbaadeeti isaa. Ati bira jirta yeroo san obboleettii kiyya. Dubbii mucaa kana akka leemoonii kana dhangaggaa'aa dhugaa rabbi. Maal abboo ijoollee madhalaa keenya kana nummaan maal godhan. Si wajjin rakkadheedha asli. Osoo aangoo hin harka jiraatte jechuudha maal godha si fakkaatan. Osoo aangoo harka qaba warra miidiyaa irratti wal boochisu warra miidiyaa irratti hamilee wal cabsu warra miidiyaa irratti waan bordar waa hara darbuuf jedhaniiti madaa walitti ta'u kana danda'ee jechuu akka qilleensaa wayii fiige jechuudha. Taanillee warra qabee fida tanas qurra qabee fida irra isiin balleessite jechuudha. Amalaati dubbachuu qofa miti balleessaan bakka jiru. Namni tokko miidiyaa irra gaafa dhufee boo'e qulqulluu hin jedhamu. Namni gaafa tokko miidiyaa irra dhufee namaan rabsellee badaa hin jedhamu. Jarlachuu yoo bobbaddu kun jedhan akka gayyaatan ijoollee tanaafuu hin jenne akka walii galaatittuuyyu. Maaliif isin fakkaate? Inni jalqaba miidiyaa irra dhufee dubbii fide suni isa rakkoo qaba. Dubbiin takka tan miidiyaa irra dubbatamtuu fi tan miidiyaa duubaan dubbatamtu jira jechuudha. Ishee ta'an sodaa hin baasini dhufaniiti miidiyaa irra nama tokko waa jechuun yakka. Akka seera mana haadha Uzeyfaati jechuudha. Kun seera mataa kiyyaa malee seera addunyaa taate addunyaa hagan waliin miidhu ture. Kun ammoo seera mana kiyyaati jechuudha. Mana kiyya keessatti fi miidiyaa kiyya irratti waa akkasitti murtaa'ee jechuudha. Dandeenya hojii tiraamii godhee barbu tiraamii soof godhe. Almuhim ijoollee walla rabbiin nageessina ijjittuu keessa naa buusu ciqicciqii dadhabne kan mana madaamitu nurraa usaaboo. Leemooniin na fixxee. Amma kana leemoonii kana dhugee billaalee borcii balleessa. Borciin yoo narra taa'ee maal qaba ciqicciqii isaa kana maaltu nageessaa? Ciqicciqii leemoonii kana maaltu nageessaa? Ani dhangaggaa'u jibba akkam? Walumaa galatti rabbiin nagaa jidduu keessa naa buusu. Dubbii keessan waan mun darbuuf jettaniitiin seenaa walitti hin ta'inaa seenaan taane seenaa hadhaa walitti hin galmeessinaa ijoollee keenya. Sillachuu nama miidiyaati nama gugurdaadha nama murteessuu danda'u nama hubachiisuu danda'u dhugatti yoo deemne ta'u qoosana nama wal amansiisuu danda'u waan ta'eef haala jiruudha wal amansiisa yoo waliin fintaane ammoo walirraa goraa jiraadha namu jireenya dhuunfaa jiraata waan ta'eef namni jireenya kan kee jiraatu ati jireenya kan koon jiraatu anamoo jireenya kan kee hin jiraadhu jechuun namu jireenya addaa qaba. Jireenya wal jeequu maqaa wal balleessuu ilmu wal jala arrabsuun an keessaa fuka keessanii uumaa miti wal kanillee wal qabatta waa ulgachuu dandeessa osoo wal bira jiraatan garuu dhala wal jala arrabsuu suni wallaahi rabbii keessa sodaadha ijoollee keenya nama haadha arrabsu nama abbaa arrabsu nama dhala wal jala arrabsu astaghfirullah kamitti yaadamaa jiru akkasii Allah samma foduun dhumatee nagaatti tura akka tanuu isin asii feessu.